rimaa fuutee koottaa ulfeessaa deessisaa kan jedhin agarreen hin ijjeeftu garuu hin duuti sababni isaa harkaan laattu gaa gadi hin jettu gaa hudduu too kennuu marran lubbuu too kennuu wayattee bar ijoolleen shawaa Dubaay keessatti kan du'aa jirtu ayino hudduu tiya kennee addunyaa Dubaay kana keessatti ulfaa'u irra jettee hudduu sii kennurra lubbuu too kennuu wayattee bar kaffanii qabbanneen kan duuteef ayino ulfaa'ee sabni koon arguu mannaa salphaa Dubaay keessatti du'aa jirtu lubbuu siitiin darbaa jirtu osoo akka kutaa biraatitti hudduu sii kennitee ulfooftee amantii sii jijjiirtee odoo heerumtee hin duutu bara anis akkuma san osoon hamma kan koo wajjin taphattanii osoo hamma kan koo wajjin dannastanii osoo hamma kan koo wajjin qirimmixxanii isin qatala kuleessan ani garuu mudhii kana olan kenneef malee mudhii gadi hin kennineef eenyu sigale shawaa jechuun kana shawaa jechuun kana bartuu akka bartuu kana osoo isin taatee kutaa biraa taatanii dhaltan lama dhaltan zabaalaa keessaa fuutanii handaara ijoollee Oromoo kutaa 11 naraddaa jettanii kadhattan ijoollee shawaa har'as kan du'aa jirtu kan gumaan isii badaa jirtu kan kartoonii galchaa jiran gara Itoophiyaa wanna siin maal taateef hin kennu jetteef hin heerumu waan isin jetteef amantaa koon kennu waan jetteef gandummaa koon jijjiiru waan isin jetteef ijjeeftanii reeffa galchitan adii walitti hin nabar akkasitti walitti hin adii tiijinis akkasuma gaar waan shawaa ta'eef hudduu koon kennu lubbuu koon kennu munnii kan kootii ol abbaa qabaa morma kootii olitti immoo abbaan barbaade ginan taphadha odoo kutaa biraa taate hagana wajjin taphattee hagana wajjin dandastee hagana harka wajjin ijjedhee qaatandaa sababni isaa wanti kun hunduu narraa hafeef waanan maayishawaa ta'eef sabbaran soban dubbadhan abadan akkasumatti ijoolleen Oromoo kutaa 11 keessaa shawaan shamarti shawaa maaf duuti gadhummaa si duuti dhugaa si baasuu maa wallaaltanii maaliif akkas gootanii gadhummaa siitiif duute maalii siitiif duute waan yaartuu taateef duute warri jettan na goota gaa haa duutu abbaan barbaade irratti camallaqee amantaa si jijjiirrattee heerumtee da'uu ofirraa wareegamtee kartooniin biyya siititti biyya abbaa siititti galtee awwaalamuu wayi bakka dhiira jenneen kana dhiira jenneen shamara shawaa keessa isa tokko kan na gammachiisu amantaa si jijjiirtee nama isa wajjin heerumtee jiraachuurra waa hunda si jijjiirtee nama isa wajjin jiraachuurra duutee wareegamtee duutee kartooniin biyya siititti galuu jettee Dubaay keessatti reeffisi kartooniin galaa jira gara biyya sibbaa siititti agalu maarree biyya abbaa siititti awwaalamtee duuti du'a bara hin du'a namni hin jirtu hin du'a anis akkuma san qoshaasha maayyimiin macarrashaan warri haala koo hin beekne waan akkana taatee itti cabsi gaagannii teenya akkana godhi gaagannii teenya hamma kana wajjin gammee wajjin taphadhu gannii wajjin taphatte qaata ulfoofti shawaan galaal mudhii kana gadi qulfiidha mudhii kana olitti kiftiidha kana olitti kan abbaa fe'eeti kana gaditti eenyumtuun argatu ani kiniini habbaa takka banaadoolii takka nyaadhu irraa jecha ayyaanni hoggaa kun nagaan biyya kootti nan galchin dhiira jechaani kiniini takka nyaadhu leesh hudduu ko cuqqallachuu dadhabeetan kiniini nyaadhaa sanuu shaffaadhaa mana madaamitii fi shintibeetii mana madaabii dhiqaatan immoo sanuu kiniini nyaadha hudduu isaa kennaa waay waa meeqa daddaa camallaqa kiniinii sun waan isiin nama gootu isan danda'amoo hojii mana madaamii koon danda'an galan immoo hudduu isaa kennu jecha kiniinii liqimsetan hudduu isaa kenna waay akkanatti beekan sanyii Hacaaluu Hundeessaa ageessa nuti akkanaan beekan duunus gumaa dhabnus ani ijoollee shawaa duuteef gumaa siin barbaanneefan hin dubbanneef gumaa isaanii barbaanneef hin dubbanneef istoof hin dubbanneef du'a qabbanneefis viidiyoon hojjedhe malee hin dubbanneef sababni
sababni baga duute gootummaaf duute amantaas jijjiiruu diddaaf kutaa jijjiiruu diddaaf duute ijjeefamte ha ijjeefamtu baga galte gara biyya baasii duute akka qabare duute du'a barqanii gaafa qanii du'an si galee akkasitti na beekamtii jinan oduu kutaa biraa taatanii oduu bicawoo wayii taate hagana wajjin taphatte qaata ulfooftee maaloo oromoo koo hudduu na qabaagaa birrii naa guuraagaa shishiinii jala qabattee kun maaloo kottaga zabaala yetti nagatee maaloo kottaga agartan akkana wajjin ta'u agartan akka itti wajjin taphatu agartan akkana itti wajjin burraaqu agartan akkana halkan wajjin ijjatu agartan akkana itti fataa ijjee sa'aatii laayivii sa'aatii malee ijjadhee ufamantummaa qabaadhu malee kofalteef taphatteef garmaamteef utaalteef halkayyaateef wanta ati taatu tokko hin jiru dursa ba'uun duratti taphachuun duratti nama wal baruun duratti hudduu ta'e qollofadhu hudduu ta'e qollofiiti ilkaan hin kolfi sila qaatara sin rakkise yoo dhuguma kinini baanaa dolii takka sababa kanaaf nyaadhe ayyaanni hoggaa kun hoggaa kanaan nan gahin hoggaa baranaa ayyaanni hoggaa kun nagaan harmeetiin agarsiisin ani tiijin jechuudha garuu akka koo maraattuun hin jiru miidiyaa kanarra akka koo bashaadduun hin jirtu miidiyaa kanarra garuu kuni ol kan abbaa biraati kuni gadi kan abbaa warra kootiiti akkasiin an beekaman isinni galee isin garuu akka itti isin haasoftanitti bakka namni tokko gisee wajjin taphatee dhufe hudduu kennee bakka kanaan beekamna gootummaan keenya isinni galee kanaaf ulusin taate hoo nama guyyaa gaaf takka taastii keessa si fidee mana ijaasaa si fidee ulfooftameti gadhe nama guyyaa gaaf takka ijaasaa si baafes ulfooftee oromoo kadhatta baratu waata hagadde nama guyyaa gaaf takka bangalaadishii guyyaa gaaf takka mana madaamii keessaa si baaftee ijaasaa si baaftee ulfoofta barati ulfooftee immoo deebitee abbaas ulfeessanuun beektu handaara kadhatta barati nama akkasiisan warri maqaa koo dhabu warra guyyaa gaaf takka mana madaamii keessaa taastii keessatti baasee daqiiqaa 15 mana ijaazaa geesseef ulfooftee biriina nyaatee sagalee naa ta'e akkana na godhee sagalee naa ta'a jettee warri akkasiisani bara warri dhufee nutti ani immoo ji'a 4 moo ji'a 5 akka isin na agartanitti miidiyaa keessan gangaa kana gubbarratti makiinaa keessa gaafa seenu laayiviin banadhaan bilxinnatii shawaa laali sanyii Hacaaluu Hundeessaa agartanii ani gandummaan beeku gaafa makiinaa wajjin seene laayiviin banadhaan ummata koo duratti gangaa kana duratti laayivii banadheetan kolfee taphadhaan akkuma koronaa isaa konfidensii kootiin hiwallaalle bar viidiyoo maafa hojjedha sa'aatiin natti dhufe sa'aatiin na bira dhufe maafa viidiyoo hojjedha barumsa akkasii ta'uuf isin bar Pakistaan takka taastii faytee gara mana ijaazaa isin geessitu bakka ulfooftan borganama immoo uftanii guyyaa pireediin keessa hafuun beektanii guyyaa laguun isin xufuun beektanii bakka oromoo koogaa ulfatee dabala biratti nagate maqaasaa beektaa Ahmad jaama maqaasaa beektaa Nuuraddiin jaama maqaasaa beektaa Abu Amaa jaama maqaasaa beektaa Mustafaa jaama kanarra hin jiru maqaan keessan guyyuma takkaan guyyuma takka taastii hojii yaaphatteedhaaf guyyuma takka qofa ani hoo tiijin ani hoo ji'a 4 wajjin taphadhe halkan sa'aatii malna fidee mana warra keenyaa gisee ijaazaa gisee hojii gadi ba'e balbala koo duratti na buusee laayivii seenee taphadhee akkan barbaadetti dhugee akkan barbaadetti nyaadhee of kabachiisee miidiyaa gubbaratti akka abbaa warraa lafa gubbaratti akka obboleessaa fataa wajjin je'ee sila dhaggeeffadhu laal sila osoo intala shallee ta'e osoo intala baalagee ta'e osoo intala badduu ta'e akka kunoo namni oduuwwan badaa wajjin adeemsise akka kunoo namni amma yoo ati waan tokko balleessitu viidiyoo si baasa hamma zarmaan zarii isaanii zaqzaqee arrabsu kana silaa osoon ani baalagee ta'e bilginnaa isa wajjin adeemsise viidiyoo koo baasee kunoo laalaa waan isin wajjin taate jedha where are you qabu gaan waan arrafamuuf yeroo hundaa isaan lachuu akka itti ragatee caammaa kaatti gubbaa deemee wanti arrabsuuf of amantummaa koo waan qabuuf duuba koo waan beekuuf hin qabu gaa waan arrafamuudhaan tiijin
hinjiru gaa wanti isaan arrabsaniif isinis hin qabdu gaa waan arrabstuun innis hin qabu gaa waan arrabstuun homaan irraa qabu homaa ittiin kennine homaan irraa qabu innis homaan irraa qabu hin beeku gaa anatu dadhabeef malee anatu du'eef malee anatu tabba baase malee anatu fooloo isaa guddise malee anatu akka inni tattaafatu akka inni hojjetu godhe gammachiise malee hin qabnu gaa osoo nama biraa taate viidiyoo waraabanii harkaa qabanii bilginnaa san hundaa yookiin kanan gadi sii baasaa nan arrabsin yookaan immoo kanan gadi sii baasaa nan tuqin akkas ture gaa osoo wajjin akkas ta'e hamma ragaxu kana ufamantummaa kootu nan nama ragaxa baran ufamantummaa kootu nan nama arrabsa baran nyama arrastaa gaafa sin langattan ufamantummaa koo gaa irummaa koo gaa jagnummaa koo gaa uf eegetan baran osoo uf eeguu baadhe viidiyoo na waraabanii gadi na baasan la isin gaafa isaan addaan baatan karaa nagaatiin chaw baqqaacho boyfriend keetiin gaafa wallolte chaw baqqaacho wattanii gaafa addaan baatanii yookiin birrii na ergii yookiin viidiyoo kanan gadi sii baasa la fegi mola agarsiisee doorsisaan weedana maa finishee sanyii qulfii sanyii hacaaluu hundeessaa sanyii qulfiitan sanyii bilginarraa fagoo sanyii waan fokkisun hojjen kukkufaltuu babbashaadduuf eegduu taasgabbooftuu akka barbaadetti goballee itti caccabsee waan bilginallee haasa'e ufuma waan beekuuf intalti of hin beekne ribxuun sobduun jetti kukkufaltuu bashaadduun immoo duuba si natsaa qulqulluu namni maraattuun namni takka wanni takka qoshaashan isii duuba jirtu sila har'a akkanatti na kababdanii akkatti na jaalattan viidiyoo koo gadi baasaa akkanatti akkanaan getta sila ani warra akkasiiti miti gaa warra akkasiiti miti warra isin warri amma na arrabsaa jirtan kun warri komentii isii jala deemtanii arrabsan kun warri as jalatti isin arrabsan kun warra ijaazaa gaaf takka deemtanii taaskii Bangalaadeshiitiin guyyaa takkaan qabattanii guyyaa takkaan ulfooftanidha. Ani hoo sanyii nacee hundeessaa ani hoo sanyii shawwa ani hoo oromtittiin kormittiin ji'a afur taphadheen baanaa lolli takka liqimsineen batalee jechuudha ayinuu akkasitti uf eegaa akkanatti uf baraa guyyuma takka ijaazaa baataniif ulfaayinaa guyyuma takka wajjin taphataniif hin gadhoomumaa mudhii gadi kolfii hidhaa gadi abbaa qaba ol kaawwadhu abbaa warra keetii qabaachuu baatte gaafa inni sitti iyyaate dubrummaa qabaachuu baate sirra gadhee bula akkatti gadi si dhiitee kanatti gaafa ati gubbaa kanaan kofaltee dubrummaa qabdee itti gadhee dubrummaa sirra argate maraasa sirna wallaaluuf hin jeesse faarsa. Kokkolfi babba kan taphan uf qollofi garuu hudduun qolfii qabdi bara hudduun harki kunii fi hudduun akka abbaan godhataati harki garaan kun yoo itti kennite malee hin nyaatu harki yoo itti fuudhee itti hin kennine hin nyaatu hoo harki itti kennuu baate hin fudhatu garaan gadi bahee garaan kunii gadi bahee na fudha wanna kana na fudha arra hin jiru yoo harki kun fuudhee itti hin kennin sigale harki kun kutee yoo garaatti hin kennin garaan bahee wanna barbaade fudhachuu hin danda'u kanaafuu yoo isin hudduu teessan sakaallattanii hudduun teessan baatee humaan hin kadhattu dhiira kanaafuu an warra akkasiiti warri amma faarsu kun warri amma bashannansiise kun warri namardii dhaabbate warri amma azrateessee gatutuni miqanyaa kufaatii namaa gammadduudha warra imimmaan namaa ugdee bultuudha isin warra imimmaan namaa eegdan galgala ganama maa boochee ajandaan maalidha warra jedhu isin warri immoo quuqama sabaa quuqama lammii quuqama namaa qabu warra ani har'a faarsisan warra ani tiktokii kootirratti poostite suni warra bilbila koo dhabanii qoffuranii boodho jalaa fuudhanii na gaafatanidha sanyii teenya naan jedhanii shawaa bichaa miti arsii wallagga ijoollee kutaa 11 keessaa barbaadanii eessatti jitoo maal taate lubbuu maal taate maaltu sitti bu'e maaltu si galaafate jee dhugaa qabdi barjanii warra barbaadedha isin warri inaaf teeme inaaf akkana godhaame rakkoo namaa osoo hin beekin
Inaaffan taffii tasee itti haalammitu. Namoon baat fadhi naaffaan. Warra akkasitti iji.